Ashama jirra jirtu ijoollee Oromoo akkam jirtu nagaa keessanii nagaaf araarri waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaadhaan nagaa kooti galata waaqa hordoftoota galaana faarfannaa yookaan hordoftoota Feenet faamilii akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti gooftaaf haa galatu guyyaa har'aallee waan ta'e isiniif qaba'ee dhufee jira innis maal yoo jettan wanta hiriyyaan koo tokko na guutee fi waan isheen naan jette waan isheen bakka hiriyyaa bara kanaa isuma beektanii abbaa Kia tokko bakka hiriyoonni bara kana gantuu fakkeessituu nama gurguratu hiriyyaan hin jiru bara kana. Iddoo hiriyyaan hin jiru bara kana abbaa mata of ta'ee jiraata malee bara kana hiriyyaa ofii amanuun hiriyyaa qofaan jira hiriyyaa qotunaaf jira jechuun sobaa baay'ee. Garuu hiriyyaan kiyya kananii baay'ee ishee jaallu baay'ee ishee kabaju yeroo baay'ee illee ishee irratti bakka baay'ee natti tolti haasaan ishee yeroo hanga kanaatti. Walitti siqee yoo yeroo baay'ee wajjin haawaan hin jennille garuu nama baay'ee kabajuuf baay'ee jaallu hiriyoota koo keessa nam tokko jee kan lakkaa'aa garuu ishee waan ishee namoota waan ishee irratti hojjette haadha sanitti machuu kan innis maaliif yoo jettanii bakka baay'ee namitti baay'ee madaabaan keessa kooti hin baani madaabaan keessa kootiin buqqaan irra keesse maal yoo jettanii bakka kana jee himachuun baay'ee ulfaata baay'ee dubbatachuu danda'u ammallee kun boohaa oolicha otoo boohuu Ufeetanii gidduutti viidiyoo hojii maaliif YouTube kun gadhiisee illee seenaa fi kaa'u hiriyyaan akkas nama goote hiriyyaan bara kanaa gantuu ji'ee itti yaadee dhufe malee bakka imimmaan koo xaxaageen otoman boo argitu waan fakkaa'ullee tin ufee maaliif bakka baay'ee naan bakka jechuun tun hanqachaa jira jechuun tun na didaa jira maaliif yoo jettan bakka nam tokko yoo argola namaa keessatti baay'ee yoo namni nama tuqu baay'ee ulfaataan akka beekoo mana madaamii keessa jira kun argaa baay'een dinna bukkee jira kifilii kun jira baay'ee fiddee asitti fannifatti namti ittiin baay'ee tokko bakka kunillee hin nagubaa irratti hiriyyaan kunillee nagubdee bakka jireenyi biyya namaatti baay'ee nagubee sadaffaa immoo isinillee nagubdanii isin maal nagubdanii yoo jettanii nuti immoo maal si gubne yoo jettanii bakka YouTube koo hin ilaaltanii viidiyoo koo hin ilaaltanii maali ani namuma isinitti fakkaa'u moo akkuma fiiyyirtii koo isaan tuffattanii moo isin maali mee maaluma beekanii keessa kan YouTube koo hin ilaalleef nyaata mana madaamii keessaan hojjetee nan jajjabina hin qabu ishee wangeela irraa dubbisan nan jajjabina hin qabu amma ni dirqama jaarsa godhee biraanjii hojjechuun qabamu maaf na guddumoo anaati Oromoo amuluun na jibbe sila na waan hiriyyaan kun namoota akkasitti na affeelee jira waan isin nagoota akkasitti na guggubee jira waan madaamin nagoota akkasitti na cincasee jira anaati bakka Oromoo na gargaara bakka akkam hiriyyaan kun irraa adda buusu falanaa falaa koomentii jalatti bakka baay'ee tokko baay'ee na cinnaqe bakka jireenya kun na jiqee innaa kana jechuun hin danda'u bakka baay'ee rakka'ee jiran baay'ee tokko waan isheen na goote bakka footoo isheen sinii maxxansa sagalee kana faana footoo ishee irra keessa sinii kaa ilaala isin waan isheen na goote baay'ee bakka na rakkistee bakka na arrabsitee jecha isheen na jette bakka ajaa'iba iddoo biyyatti illee wal beeknaa baay'ee ulfaata waan hin julleen qabu bakka waan tokko hin jiru abbootii ishee yaadee bituun jamaan waan tokko hin jiru yeroo baay'ee bakka uftee na qoccoltee deebitee ani garuu isheen tokko nan sodaa maaliif bakka na sodaa maaf sodaa yoo jettan hojjeta eegaluun barbaada hojjeta eegaluun barbaada kanaaf ishee sodaa yeroo baay'ee isheen garuu waan ishee dhaabee ishee sodaa isheetti fakkaata waan ishee dhaabee waan ishee go'atee ishee sodaa isheetti fakkaata ani garuu ishee sodaa hojjeta eegaluun ishee sodaa isa yoo madaamiin amma mana jirti na dhuufti yaa sagalee laallachaa jira nan gubadhe asin isheen nagubaa asin isitti nagubaa asin hiriyyaan nagubaa asin jireenyaan nagubaa gara mana qameesti eessuma naqamee asin hiriyyaan nagubaa asin duuba kun madaamin nagubaa billichi ishee laallachuu asin hiriyyaan nagubaa asin immoo jireenya abdanitti qabsiisa eessa naqamee Oromoon kun nan du'aaf namatti dhiisota nama uffanni sageeffinyoo bu'ee qajeelee hanna duuba fiigu ibsiyaa uffanni siin jee otoo nan du'a jee qoricha bitachuutti qajeelee hanna faana fiigu ibsiyaa qoricha bitate hin jee nan jira ayoonjuu nan jiraachistan nan du'a ayoonjuu nan ajjeesan Oromoon maaluma namatti dhiisamee maaluma namatti dhiisa ani mana dhaabee qophaan jira jennaan illee hiriyyaan mara uftee na qoccolti silkii kootiin silkii ofii koo mana madaamii keessa guguufee bita'eetiin natti daawwaltee sagalee qabdee na qoccolti. Madami fana jira jenna madami asin nagubdi jireenya koo guddisan jireenya orin deemu gadi mala sin naguba mee Oromoo akkamitti jira amee anatti hima waan natti
moo akkam barbaadde isin. Please Oromoo jiraachuu koo yoo barbaaddan YouTube koo na ilaala. Hiriyyaan koos na gudde isinis na guddan. Garuu hiriyyaan koo waan waan na gootiin qabdu nama baay'ee jaalladhu baay'ee kabaju hawwii tuubi'a hankolli subscribe kollee na guddatedha kan ishees guddatedha subscribe ishee hawwii tuubi yookaan hawwii wallaggaa beektu baay'ee keessa footoo ishee harkatti ni qaa akka YouTube ishee jajjabeessaa nama baay'ee jaalladhu baay'ee kabaju isinillee ammayyoona kan maal goote laata hawwii maal jette laata ta'e footoo ishee argitanii baay'een keessaa nama bira geessaa xariifatanii ta'uu danda'a. Hawan tokkollee nan godhi baay'een jaallaa baay'een kabaja nama afaan ishee akka dammaatti ofirraa gaggabdee koftee naan jettu dingatamanii yeroo akkas jiru afaan ishee akka dammaatti nama natti mi'aawu nama natti tolu asiniin jaa YouTube ishee jajjabeessaa subscribe waafi like waafi sa'aatii guutaa fi anaafillee sa'aatii naa guuta Oromoo ani hunda afaan koo irratti cimamaa jira jedhanii ana wal dubbachaa jira ankollee ni jajjabeessaa. Garuu inni kana sinin jabala waa tokko ni nangone hiriyyaan kun madaamni immoo waan isheen namoota sinin beektu maasaa isin itti bachuu isaa kana kun erga waggaa meeqa dhiiga koo qax goote na haraa jirti qax goote YouTube koo hin ilaaltan yoo ta'e Oromummaa fuudheen waraqaa Oromummaa naa baasa gara Amaaraatti hin jijjiirra sanyii naa baasa yoo na ilaalte immoo na ilaala yoo ni keessa jira Oromummaatti jira sabboonummaa keessa jira jettee YouTube koo na ilaala kana sinin jee good night bye video biraatti nama walitti deebitu ciao.